Sigalee garaa kee keessa itti himatin jechuudha. Mee fakkeenyaaf isinii himaa sadarkaa amma irra jirru isinitti himuudhaaf deema. Biltsiginnaan kuftee lafa qabattee jirti. Abiyyi Ahmad hiriira guyyaa har'aa waamame irratti ilaalame waa'ee hiriira guyyaa har'aa irratti Oromoo har'allee gaafii akkasii kaasa waa'ee afaan Oromoo irratti. Hiriirri guyyaa har'aa istaadiyoomii Finfinnee keessatti geggeeffame. Afaan sadii hin dabre. Afaan Ingiliffaa, afaan Amaariffaa, afaan Arabii. Abiyyiin Ahmad Oromoo hagana tuffate. Sadarkaa itti Oromoon tuffatame ilaala. Silaa afaan Oromootiin dabruudha qaba. Arabiffaan dabre, Ingiliffaan darbe, Amaariffaan dabraa oole. Afaan Amaariffaa, afaan federaalaati. Afaan Oromoo miiliyoona 70-80 afaan isaan dhagayamu, afaan isaan dubbatamu. Shimallis ilma abbaa gadaati. Abiyyiin ilma abbaa gadaati. Taayyeen ilma abbaa gadaati. Ebalu ilma abbaa gadaati. Garuu afaan Oromoo guyyaa har'aa istaadiyoomii keessatti sagalee keenya dhageessifanna jedhanii wayitachitti bayan afaan Oromoo ukkaanfamee akka sagaleen isaan dhagayamne godhamee jechuu guyyaa har'aa. Kanallee quba qabaadhu Oromoo asuma kanas quba qabaadhu. Tokko kana mee hiriira guyyaa har'aa hiriira akkamiiti? Ana biratti akka itti ani hiriira kana laalu isinitti hima. Wanni kuni waan sirriidha. Walii sheer godha, walii qoqqooda. Abiyyiin kufee jira. Biltsiginnaan lafa qabattee jirti. Abiyyiin biyyatti baqatus qopheeffatee jira. Akkuma kanaan dura isinii jedhaa turre jechuudha. Lafa jira biyyiin itti deemuudhaaf deemu. Yoo ka ofitti fuudhuun danda'amu taate biyya itti dheessu qopheeffatee jira jechuudha. Hiriirri guyyaa har'aa maal agarsiisa? Biltsiginnaan guutumatti lafa qabachuu isii argisiisa. Kuftee lafa geettee jirti. Jarana Itoophiyaan ummatuma har'a istaadiyoomii takkatti keessa bahe. Ummatuma isinarra argitan ummatuma waa'ee Tedros, ummatuma waa'ee Mililik dubbataa ture sanii Itoophiyaan. Itoophiyaan jaruma sanii. Ummata miiliyoona 115 keessa warra irra istaadiyoomii har'a jarri bakka itti warra jarri hiriira geggeessan sanitti bahe. Ummata kuma meeqa jaran? Mee kuma meeqa haa jennu? Miiliyoona 115 keessa jiraattota magaalaa Finfinnee keessa ummata meeqatu achi bahe? Tokko kana. Biltsiginnaan kufu hiriira isaan waaman ummanni bahuu dide. Ka achi dhufe suni deeggartoota paartii Izeemaati. Ummata Finfinnee irratti ol'aantummaa Finfinnee deebisuudhaaf deemu. Warra irra Itoophiyaadha jedhee achi bahe. Tokko jedhi kana dubbii kana qabadhu. Warri hiriira har'a geggeesse warra Baaldaraasii fi Izeemaa deeggaru. Akkasuma deeggartoota Abiyyi Ahmad magaalaa Finfinnee keessa jirantu wal gurmeessanii parsantiin tokko Finfinnee fudhachuudhaaf jecha godhan Itoophiyaadhaaf hin goone. Wanni isaan hiriira san irratti ibsataa dhufan wayita karaa haasa'an waa'ee Mililikiin faarsaa dhufan Tedros waan akkasiisan faarsaa dhufan waa'ee Itoophiyaa qubaayyuun qabu jarrisu warri sun warra Finfinneeti warra akkasuma Mililikii warra Finfinnee irratti abbaa biyyummaa Finfinnee mirkaneessuu deemuudha. Isinii galee kana tokkoffaa bakka kanatti qabachuudha. Biltsiginnaa hiriira isii waamtu guyyaa har'aa godhamuu ummanni hin baane. Hin baane ummanni. Kanaafuuyyuu hiriira kana eenyutu waame? Mootummatu waame. Sadarkaa namni irra jiran maali? Sadarkaa kufaatii biyyaati. Duraan hiriira eenyu waama beeytani? Hiriira duraanii Addisuu Araggaa fa'atu waamaa ture hiriira duraan. Taayyee Danda'aa fa'atu waamaa ture hiriira duraan. Kominikeeshinii poolisii Oromiyaatu waamaa ture hiriira duraan. Har'a eenyutu waame? Sadarkaa magaalaa Finfinnee irratti kantiibaan magaalaa Finfinnee Adaanechi Abeebee hiriira itti waamtee ofii isiitii dhaqxee hiriira sanirra argamtee ayin barkakim የአባቶች ቦታ የታሪክ አባቶችን እንደግማለ ወይ ተሃት ጥላዬ ጀቱ ከና አባቴ ማን ነው ስትል ኦሮሞ ትላለች። ግን ኦሮሞን አባን ቀቡ አባን ኦሮሞ ከከሌሳ ተካሩ አንጎ አርገቴም ቤኩ ዋቆ ጉቱ ፋኑ ከበይኑ ጃራ አባ ገዳ ፋኑ ከበይኑ አቦኒ ከና ከሲበይነኑት ጅማ አባ ጂፋር ፋ አቦኒ ከን እስኒ ገሌ warroota akka Taaddasaa Birruu seenaa Hayilee Fidaa gootota akkanaa kana abboota keenna wayita Adaanechi jettu ummata Amaaraa bakka buutee dhufte malee Oromoo bakka hin buune jechuudha. Abiyyiin Ahmadis kanaafuu Oromoo bakka hin buu jechuudha. Oromoon amma dammaqutu irra jira. Abiyyiin Ahmad iddoo ga'e hundatti የአባቶች ታሪክ እንመልሳለን እንደግማለን እናሳያለን አይን በርካኪም ስትል ኢትዮጵያ ዱራኒ ተኦሮሞ ቀንጨርሲተ ተኦሮሞ ሰልቢፍተ ተኦሮሞን አካፋን ኦሮሞን ዱበነ ጎቴ ተኦሮሞን አካዳ ሲን ጨለቅሲፍነ ጎቴ ታሪክ አቦተ ከና ሰነደ ደብኤ ደለጋ ጅራ ኦሮሞ ነው አብቹ ማ ሐርከቱም ታፈቲ ደንገዳ ጌታቸው ረዳ አብይን ኡመተ ኦሮሞ አከ ዳኢማ ሰብይት ይላላ ጅራ
sabiyyittuu nullikku malee abiyyiin nurra dhaabatee abbaatochi taarikiin dhaqmaallee wayita siin jedhu abbaan kee eenyu abbaa jifaar jedhaa jirtamoo waaqoo guutuu jedhaa jirtamoo jaarraa abbaa gadaa jedhaa jirtamoo taaddasaa birruu jedhaa jirtamoo elemoo qilxuu jedhaa jirtamoo hayilee fidaa jedhaa jirtamoo maammoo muzammir jedhaa jirtamoo gootota oromoo kaleessa ka wareegaman jara kana jettamoo abbaan kee kami oromoon har'a hagana si tuffate abiyyiin ahmad ka isin tuffachiise abbootii gadaati jaarsolee biyyaati isinii galee abbaa gadaa hin qabu oromoon abbaan gadaa har'a abbaa garaa ta'e abiyyiidhaaf dalaga waa'ee oromoo waa'ee seenaa kaleessa oromoon keessas ga'e oromoon akkamitti taaggalee akka bakka kana ga'e hin beekan irraanfatanii jiran isinii galee irraanfatamee jiran da'um irraanfatame iyyuu bakka ana arrabsuun duratti wayti abiyyiin ahmad abboota kennaa kalee saatiitiin deebina Adaanech Abeebee jettu Shimallis Abdiisaa jiru Taayyeen Danda'aa jiru Addisuun Araggaan jiru jarri kun sila amantii ofii gurguratanii jara nakaayoon goobana daachee kaleessa akkanuma ture bara goobanni daachee kaleessa oromoodha mililikiin jalatti galee mililik ergataa ture har'a maal dalagaa jiran meelaala fakkeenya fudhadhaa sa'aatii kanatti nuti dhaloota qubeetiin jirra har'a sobamuu hin qabnu wayta Shimallis Abdiisaa abboota kennaatiitti deebina jedhu abbaan isaa eenyuun Shimallisi Hayila Sillaasee mililikii jechuu oromoon jara kanarraa maal qabdan jara kanaan isin fira abbootuma dhugaa keessanii maal isinii godhan oromoodhaa maal godhan akkanatti salphachuu jira akkanatti diqqaachuu jira abiyyi deeggartee dhiistee rakkoo kiyyaa miti garuu dhugaa jiru oromoon baruudha qaba haqa jiru oromoon baruudha qaba kanaafi mootummaan kun ummata oromoo tuffii irraa kaka'e gaafii keessan isinii deebisuu dhiisi deebii isin kaleessa gaafattan hidhaan nurraa haa dhaabbatu ajjeechaan nurraa haa dhaabbatu duuti nurraa haa dhaabbattu finfinneen ta oromoo haa taatu afaan oromoo afaan federaalaa haa ta'uu dhiisi boota abboota kennaatittiin deebinaa abiyyiin eegaa ilma sanyii mootii ta'e ilma abbaa jifaar eega ta'e abbaan jifaar akkana boota abbaa jifaaritti deebuu yoo barbaade oromoo hidhuun isarra hin jiru bara oromoo ajjeesuun isarra hin jiru bara oromoo baqachiisuun isarra hin jiru bara oromoo dachii isaa magaalaa finfinneen saamamuun irra hin jiru bara kana asirratti maaltu isinin mul'ata mootummaan kun kufuu isaa guyyaa har'a arginee jirra jechuudha warri har'a achirratti ba'e warra finfinnee irratti olaantummaa finfinnee mirkaneessuudhaaf deemu baaldaraasii fi izeemaa deeggartoota izeemaa qofa hiriira san keessa oromoon hin jiru jechuu dandeessan deeggartoota baaldaraasii fi izeemaa qofatu achirra argame jara kana warra Adaanech achitti baatee abbaatochi taarikiin dhaqmaallee wayita Adaanech jettuun hiddagam kuni waan ta'uu miti jiran irra nuu deebiitti dabaliin kanatu iyyuu har'a finfinneetti hiriira geggeesse akkanumatti Itoophiyaan hin ceetu amma immoo isa dhumaan ragaanii jiranii jechuudha fotoo isaan qabatanii ba'aa turan agartanii mootummaa Chaayinaa mootummaa Raashiyaa maaliif kana godhan beeytu yaani akka isaaniititti kanaan dura paarlaamaa irratti Awurooppaa keessatti Chaayinaa fi Ameerikaa Hindiin Itoophiyaa keessa rakkoo keessan gallu waan jedhan tokko hin dubbanne kanaan wal qabsiisanii akka waan Chaayinaa fi Raashiyaan Itoophiyaa waliin jirtuu godhan jarris osoma homa fedhee ta'e kasraana waliin namni dhaabatu hin jiru Itoophiyaan amma waa maraa kassartee jirti homaa godhuufis hin danda'u waliinuu yoo dhaabatan Itoophiyaa ijaarus diiguus ka danda'u ummata Itoophiyaati isinitti majala sarari Itoophiyaa jiraachisus akka jiraattus akka baddus ka godhu ummata Itoophiyaati ummata Oromooti yoo ummanni biyya keessaa walii galteedhaan hin sochoone Itoophiyaan jiraatu takka illee hin jirtu fotoo biyya fedhee laxafatee fotoo fedhe bira kaayee fotoo fedhetti amanee surrakuu Abiyyi Ahmadi garuu yoo biyyi keessatti tokkummaan hin jiraanne yoo iddoo maratti nasbeen namaa baate yoo iddoo maratti saamame yoo iddoo maratti namni wareegame Itoophiyaan jiraatu takka illee hin jirtu hin baddi jechuudha kanaafi Chaayinaan Raashiyaan yoo guddatte meeshaa waraanaas gurguruudha malee ufii takka waan takka siin gootu wama takka eegarte biyya san jiraachisuu fi jiraachisuu dhabuu ka danda'u ummatuma kenna akkuma kaleessa wanni hin jedhe jechuudha Geetaachoon jedhe nuti Tigira Awurooppaa fi Ameerikaa irraa abdiin qabnu bilisas kabaasu qeerroodha ummata Tigraayii
jedhee miti dhugaadha. Oromoon waa takka isinitti hima isa dhumaa irratti har'a jechuudha. Ani amma waa takka na dhaga'a. Waa takka na dhaga'a. Gaazexaasa BBC jechuudha. Kabirrii doolaara Ameerikaa 3,400 ji'atti kafalamuuf. Doolaara isaa ofirraa gad kaa'ee duguggaa uummata isaa ajjeechaa dubartii isaa gudeeddaa dubartii isaanii irratti dalagamu laalee qawwee qabatee bosona seene. Nuti ammoo as seennee uummata keenya kabirrii takka nyaanne. Ka doolaarri takka hin kafalamneef, ka shilingiin hin kafalamneef, gadi bayii saba keetii qabsaayi wayita nu jennuun. Arsii ka'i, Baalee ka'i, Jimma ka'i, Guji ka'i, Boorana ka'i, Shawaa ka'i, Salaale ka'i wayita nu jennuun callisanii taa'aa jiran. Bilisummaan akkatti hin dhufti jiran. Bilisummaan akkanatti hin dhufti. Moo ammallee juntaa wayyaanee jala buluufuuf qopheessaa jirtan. Abiyyiin Ahmad deemaa jira. Tayyib. Abiyyiin Ahmad deemaa jira. Abiyyiin tola osoo hin taane giddiin deema. Abiyyiin aangoo gadhiisuuf deema. Ammallee juntaa jala buluu yookaan waraana Tigraay, uummata Tigraay jalatti buluudhaaf taa'utti jirtanii Oromoo. Gaafii kana naa deebisaa uummanni Oromoo. Ani har'aas taa'ee waaqoo guutuutiin dhaadadha. Ani ilma waaqoo guutuutiif hin jedha. As taa'ee diratiitu madhee harakaatii godhee dhaadadha. Ilma waaqoo guutuuti jedha. As taa'ee dhaadadha bar. Tokkollee dhufee Harargee irraa dhufee ana ilma jaarraa abbaa gadaati jedhee dhaadata. Jaarraa abbaa gadaatiin dhaadata. Tokkollee dhufee Jimma keessaa ana ilma sanyii mootii ilma abbaa Jifaar jedhee dhaadata. Hundi isaatu goota isaa ka qabu warroota kaleessa deeme kanaan dhaadata. Laayif irratti yoo dhufu jechuudha. Tokkollee dhufee ijoollee tiin ilmaan sikkoo mandoo ijoollee Arsii keessaa ana ilma Leenjisoo Diigaa siin jedha dhufe. Baay'ee Leenjisoon Diigaa hin jiru barama. Leenjisoon Diigaa sa'aatii kanatti hin jiru. Jaarraan abbaa gadaa sa'aatii kanatti hin jiru. Waaqoon guutuu hin jiru. Abbaan Jifaar hin jiru. Baay'ee an calliseetuma an ilma abbaa Jifaar ilma waaqoo guutuutti ilma Leenjisoo Diigaati ilma jaarraa abbaa gadaati ilma ebaluuti. Taa'eetuma kanuma faarsaa bara taa'eetuma kanuma haasaa. Garuu maal barbaada beektaa? Bilisummaa barbaada baruufi. Ka OMN irra taa'ee dubbatus, ka Keelloo Miidiyaa irra taa'ee dubbatus, Oromoo 11 irra taa'ee ka dubbatus, BBS Bultubi irra taa'ee ka dubbatus, Shubboo Miidiyaa irra taa'ee ka dubbatus, bilisummaa barbaada ofi. Jaarraa abbaa gadaati ani. Ani ilma waaqoo guutuutti. Ani ilma Leenjisoo Diigaa qabii kan na dhiisi jedha. Osoo ati ammoo fiddee kilaashii itti kennite rabboon irraa deemiin siin jaa bara. Abboon irraa deemiin jedha bara. Qawwee makanaan irraa deemsiin jaa bara. Safara kiyyan fidinii. Deemiin narra baruu fi bilisummaa barbaada bara. Oromoo nuti uummata akkanaati. Indii akkamii bilisummaa soitan akkanatti? Akkamitti bilisummaa soita yoo an qawwee hodhu siin jedhuun fudhuu jettee qawwee jalaa dheessitee manatti ol galtee huccuu kan marattee ciiftu? Bilisummaa barbaada Oromiyaa bilisoomsa akkamitti jettaati? Waaqoon guutuu sitti hime jaarraan abbaa gadaa sitti hime ummanni kuni dimokiraasitti namanuu. Takkattiin dimokiraasiin biyya kana keessa dalaytu qawweedhaa siin jee. Anaa miti ka jedhe jaarraa abbaa gadaa ati har'a Oromiyaa hunda keessatti hudduu kee jala akkana gootee of irbitu kanas siin jee. Waaqoo guutuu ati har'a ittiin dhaadattutu siin jee kaleessa wayita lubbuudhaan jiru. Bilisummaadhaaf karaan takka qawwee siin jee. Ati ammoo Baalee, Arsii, Jimma, Harargee. Hoo qawwee lakki abboon irraa deemiin kaa maali gaati? Qawwee natti hin fidinii siin jee barjaa. Baaleellee deemi mucaan qotataa jira qawwee makana narraa deemiin siin jaa. Arsii dhaqi hoo qawwee deemiin narraa aboo. Jimma fidi qawwee aboo qawwee makana narraa deemiin siin jaa. Maal barbaada ofii bilisummaa barbaada. Waan na gaddisiise keessaa tokko kana. Qawwee dheessinaan bilisummaan hin jirtu. Oromoo osoo akka kutaa lamaa kana taane yoona bilisoomne. Mee har'a Wallagga laali waan isa mudataa jiru. Oromoo kutaa 11 keessa Wallagga isii takka. Mee Walloo fakkeenya sii haa kennu. Walloo laali mee maal ta'a yoo nu marti akkana taane. Bilisummaa Xayyibiin barbaadda.
wala bummaani barbaadda bilisummaan akkanatti dhufu takkallee jiru yoo qawwee fidu no akkasiituun dubbati mucaa jedhaa bar abbaalleen akka jedhanii bar ilma ofii zim jedhi taa'ii jedhan dalagadhuu qal'i gadi ba'ii gali jedhan garuu maal jedha afaanii way wayyaaneen akkas nu goote oppodiyoon akkas nu goote garaan na gubate jedha akkana jedha bar garaan na gubate maalum abbaa kiyyaa godha waan gootu wallaalte baati nama kana qabu barati dargaggeessa ari'ee qaba dheessee jalaa bayaa gaazexessaan Tigraay kuni birri isaa doolaara 2,000 fi doolaara 3,000 Ameerikaa akkatti kaachii ji'atti isaa kafalamu gaazexessaa kaameeraa qofa si kaasee waan barbaade dalagee jiraachuu danda'u dubartii teennata gudeedamtu ijoollee teennata ajjeefamtu taa'ee hin laalu hin wareegama bosona seenee jee qawwee qabatee bosona jira. Oromoonoo mana keessa galuun qabu. Ilaalaalimee dubbii mana keessa galuun qabu Oromoon har'a mana citaa keessa gala. Magaalatti kiraa manaa waan kafalatuun qabu. Gadi ba'ii qabsaa'ii abbaa biyyummaa kee geenfadhuu dachii saamante deeffadhuu walabummaa kee fidadhuu waggaa 150 gabroomte ka'iitiniin jaal marroo dabalami jaal sanyii dabalami jaal gullichoo dabalami aboo kanuma nutti naasa'in siin jaa. Garuu takkatuu Facebook irra dhufa ana ilma waaqoo guutu ana ilma jaarraa abbaa gadaa ana ilma taaddasaa birruu ana ilma hayilee fidaa kakakakakakaka wanni fiddan takkallee hin jiru. Waqasaman billaahi jaarraa abbaa gadaa qabrii ka'ee siin loluu bar tasumallee argaan jirtanii warri ani akkanatti isinitti hima osoo isin akkanatti teettan yoo oppodiyoon tuni kararraan gorin rabbi isin agarsiisa gaafa oppodiyoon kararraa gorte deebi'ee ka biyya san bulchuuf taa'u uummata Tigraay Oromoon har'allee salphinna sadaffaa salphachuu adde Jawaariillee waa godhuun hedduu Oromooti. Baqqalaallee waa godhuun hedduuti. Maraaraa fi somaan gootu. Daa'udii fi somaan gootu. Xayyib. Daa'ud ibsaa. Akka gaafa guyyaa 3 ji'a kana keessa fuudhamee achi buutee isaa fuudhee mootummaan kun awwaale. Hin nyaataa hin dhugaa isaa namni hin beeku. Oromoo ati bar sadarkaa kanarra jirta. Sadarkaa hayyuun umrii isaa guutuu sii qabsaa'e. Fuudhanii si biraa deemaniini nyaataa dhugaa jiraa isaa quban qabne. Harka kee akkana marattee teettee jaarraa abbaa gadaatiin ani goota ofiin jettu waaqoo guutuutiin dhaadattu abbaa jifaariin dhaadattu leenjisoo diigaatiin dhaadattu leenjisoon diigaa akka keengoone bar mililikii yeroo 7 injifate eeboo isaa itti gaffuree bakka qawwee hin qabnetti dhukkee irraa kaasee kophee gachisiisee luka qullaa hudduu keessa garafee dhugaa siif hima jaarraan abbaa gadaatis waaqoon guutuutis akka kee Facebook irraa zarraaf Abiyyi maa komatan abiyyi nama takkaan godhu abiyyi nama takka gaafa isaa dhumatti akkuma mangistuu ol ka'ee deema gaafa san dhuftee wayyaaneen hudduu kee keessa ansi xalaxalti jechuudha waan har'a abiyyiin dalage waan har'a addisuun dalage ittiin salphachuudhaaf teetta Oromoon har'a oppodiyoo abdattanii teettanii rabbii keessanii jedha ani na ajaa'ibdanii bar ummata bilisummaadhaaf iyyuu nuti wanni nu beekamnuun lafa jira bar Oromoon tokko walirratti qabsaa'uu hin beeyna. Sirban dandeenya weellisu hayyuullee ni qabna akkasuma nama Oromoo wareegamus 60 qabna wajjin wareegamnu garuu nama Oromoodhaa of kennee wareegamu 60 qaba Oromoon waliin wareegamu ila waan nu taane ilaalime tokko walirratti duuluudha ufii kennaa wal cabsina tokko kana lammaffaa hayyuu sinuma qabda nama Oromoodhaa of kennee seenaa kaleessa dalagame uf duuban deebi'u weegammanni hudhamanee natti kenna jedhee of wareegullee qabda hacaaluu fudhadhu fakkeenyaaf warra mana hidhaa jiru kana waan mudatu hedduu beeytani Baqqalaa Garbaa Jawaar Muhammad dabalatee Hamzaa Booranaa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa Jaal Abdii Raggaasaa Jaal Daawud Ibsaa Profeesar Mararaa waan jara kanatti as deemaa jiru quba qabdaa Oromoo mee seenaa kaleessaan haasofnu har'a warri biyya bulchaa jiru warra abboota isaa boota abboota isaatiif deebi'aa jiru warri Jawaar hidhe warra boota abboota isaatiif deebi'aa jiru warri Baqqalaa hidhe warra waaqoo guutuu bakka hin buune warra boota abboota isaa kaleessaatiif deebi'aa jiru ati Xayyib Jawaar hidhaa jira Hacaaluun du'e Baqqalaan hidhaa jira boota abbootaatitti deebinaa jedhee nama galgalaa kana nama miidiyaadhaan sii gabaasu kana yaa abbaatoochi taariik hin dagamaalleen nama siin jedhu jarri kun warra kaleessa waaqoo guutuu jarra abbaa gadaafaa waliin wal qabaa turaniidha abboonni amma abiyyiin jedhu kun abiyyiidhaan nuti ammoo ilma abbaa jifaar jedhee tokko abiyyiidhaaf natti duula tokko abiyyiidhaaf na arrabsa waan hin galleef ka waan abiyyiin deemaa fi jiru quban qaban
Anamma wanni waan kana mara haasa'eef maali? Oromoon bilisummaa ijaalleen hin agartan akkanatti. Bilisummaa arguu miti ijumaan hin agartan hin fuunfattaniyyuu. Akka amma deemtu kanatti jechuudha. Tokko bilisummaa dhugaa yoo barbaadde yoo anarraa barachuu dadhabde waan ummanni Tigraay itti jiru laali baradhu. Ummanni Tigraay kuni waggaa 27 waggaa 17 mangistuun xayyaaraan akkana itti gannaqaa ture. Abiyyiin Ahmadarra akkas godhaa jira. Jarri kun ammoo deebi'anii dhufuun isaanii waan hin oolle. Ati waan tokko kutattee yoo taaggalte gaaf tokko injifatta. Gaaf tokko injifatta. Har'a waa takka godha. Ani maaliif waan kana mara haasaa beeytanii? Oromoon qabsoo dhugaatitti haaseenuuf. Warri miidiyaa irra teettanii aktiivistiin Oromoo waggaa meeqa Jawaar waliin qabsoofte. Sammuu kee har'a hin jijjiirati yoomuu hin jijjiiramtu. Qabsoon karaa nagayaa haa itti fufu. Hin jibbinu. Alaaf keessaallee. Rakkoo takka illee hin qabu. Garuu wanti nu sirriitti jabeeffachuudha qabnu. Wanti nuti sirriitti Arsii keessatti, Baale keessatti, Jimma keessatti, Guji keessatti, Boorana keessatti, Salaale keessatti, Harargee keessatti jabaachuudha nu qabnu waraana adda bilisummaa Oromoo laakkayamee ajjeefamee dhumuu kan hin dandeenye qabaachuudha qaba waraanni adda bilisummaa Oromoo. Ajjeefameetuma dhumuu kan dandeenye jechuudha wallahi. Ajjeefameetuma rasaasaalleen dhumuu kan dandeenye jiraachuudha qaba. Leenjifamuudha qaba. Oromiyaa kutaa 11 keessatti gaafa kana bilisummaan ni dhufti. Gaafa kana walabummaan qulqulluun bilisummaan dhugaa ni dhufti jechuudha. Sinigale bilisummaan dhugaa walabummaan dhugaa ni dhufti jechuudha. Bakka kun hin jirretti cal jetteetuma teettee wallahi sitti magnu'an. Dhageeffadha. Wayyaanee jala buluun keessan hin oolu. Oromoo dachiin narraa fudhamtee namni narraa fudhamee waan nyaadhu dhabee waan dhugu dhabee namni dhufee sii lolu takka hin jiru. Wayyaaneen har'a waraana Shaabiyaatiin lolaa jirtu. Waraana Abiyyi Ahmadiin lolaa jirtu. Hinjifattee yoo dhufte garaa siin laaftu sakandii takka ati dura dhaabannaan dhiiga dhangalaasaa sirra deemti. Dhiiga kee dhangalaasaa. Dhiiga kee dhangalaasaa. Ati cal'isiituma abichuu jedhee harkuma tumiif. Abichuu addunyaan hadha kokkee qabtee kararraa goraa jiru kana. Waraana kee jabeeffadhu. Abiyyi miti boruu nama ta'uudhaaf. Boruu biyya san qabachuudhaaf. Yooma namichi kun karaa gore kabajaa argachuudhaaf nuti har'a waraana adda bilisummaa Oromoo jabeessuu nurra jira. Anarra rakkinni Abiyyiin na yaaddeessu. Abiyyiin bar karaa gore bar. Jarana. Abiyyi Ahmad akka waan Itoophiyaa keessaa bahee deemeetiin ilaala. Wallahi isinitti himaan kana jala sararee akka waan biyya san gadhiisee deemeetiin ilaala. Fallummaan Oromoo maali jedhan? Oromoon maal ta'uudhaaf deema? Uummanni irra qawweedhaan Abiyyii fi Shaabiyaa dura dhaabatu kun uummanni Tigraay kun abadan. Of duuban deebi'u aga bilisoomutti uummanni kun. Of duuba kana qabadhaa jala sarara. Uummata kutataadha. Uummata akka uummata Amaaraatti miidiyaa marra taa'ee zarraaf, hizazany, liqaqany, maarree jedhee sirbuma bichaa baneetiin sirbaa caffaruu miti. Wayyaaneen qabatamaan argaa jirtan hojii isii. Uummata Tigraay qabatamaan arguu jirtan hojii isaa. Baatii 7 guutuu Abiyyi waliin taaggalaa jiran. Amma immoo kaleessa taaggalaa ture TPLF qofa ture. Har'a uummanni guutuun ijoollee waxaatiin Tigraay itti dabalamanii leenjii fudhachuu jiran. Haga gaazexeessonni waraanatti dabalamanii gaazexeessonni kun maaliif waraanatti dabalaman beeytanii? Ijoollee kaawwanii fakkeenya ta'uudhaaf godhaa jiranii bara. Gaazexeessaan Tigraay wayita gadi bahee qabsoo dabalamu kana dargaggeessi Tigraay isarraa laalee akka gara waraanaa seenuufi bara. Sistamii agana qabu dalagaa jira uummanni Tigraay. Oromoonoo weellisaan Oromoo silaarra bosona seenee nutti argisiisuudha qaba. Warri biyya jiru jechuudha. Jaalmarroo waliin qabsoo kana finiinsuun nurra jira. Ijoolleen teenne weellistoonni Oromoo jechuudha. Silaa har'a bosona seentee nutti argisiisuudha qabdi malee Finfinnee keessa teettee hidhamuun irra hin jiru ture. Maaltu kana na jechisiisa? Dhaloota jiru kanaaf fakkeenya taata. Jawaar Mohaammed maal jedhe? An ijoollee tana luynummaan dhaalchisu wareegameetiniin gootummaa dhaalchisee akka waan handalage kana galmaan geettu lubbuuti isinii kenne jedhee mana hidhaa jiraami. Baqqalaan Garbaa, Hamzaan Booranaa, Shamsaddiin Xahaa. Artistiin Oromoo magaalaa Finfinnee keessa taa'ee amma Falmataa Kabbadaa fa'eessa jirti. Mana hidhaa jira. Falmataan Kabbadaa osoo dhaqee waraana adda bilisummaa Oromootiin dabalame. Qabsoo finiinsaa jiraarra. Oromoo hundaaf fakkeenya, artistii Oromootiif fakkeenya, ijoollee teena dargaggeessa biyya keessa jiru fakkeenya jechuudha. Gaazexeessaan Tigraay
ergaa dabarsaa jira. Gaazexeessonni Tigraay ummata Tigraayii ergaa dabarsaa jiran. Dargaggeessa Tigraayii ergaa dabarsaa jiran. Aniin gaazexeessaa kataa'ee birrii 3,000 4,000 harkaan caqcaq godhee ji'atti fudhadhu wareegama saba kiyyaaf kafalee ummata kiyya du'u taa'ee laaluu ummata kiyya saamame taa'ee laaluu koottaa akka anaatitti jechaadhaaf ergaa dargaggeessa isaaniitti dabarsuudhaaf bosona seeneetiniin qawwee qabatee akka isin argitan sanitti haggalaa jira jechuudha. Artistoonni teenna Finfinnee keessa teettanii hidhamuu. Aktiivistoonni teenna Finfinnee keessa teettanii hidhamuu. Maal har'a dhaayiteeti Eeltiraa deemtasiif fakkaata. Wallagga afran keessa jirta. Hidhamuun keessirraan oolle. Maa yoo bosona Oromiyaa seentee dhiira waliin qabsoote. Weellistee gurraa tokko si qabanii mana hidhaas kaa'an. Weellisaa ta'ee yoo akka Caaluu Hundeessaati. Bosonaan weellisuu hin dandeessanii bara. Bosona keessa teettanii achi qabsoo finiinsaa weellisuu hin dandeettanii. Sa'aatiin kuni sa'aatii mana taa'anii sirbanii jijjiira fiduu miti. Ummanni biyya keessa jiru keessattuu jechuudha. Dargaggeessi Oromoo biyya keessa jiru. Sa'aatii mana teettanii sirbitanii jijjiiramni dhufuu miti. Sun taree jira. Ani waan har'aatii booyaan jiru. Abiyyiin jarana karaa goree bara. Amma nam tokko Abiyyiin biyya bulchaa ka jedhu jira. No, Abiyyiin amma dhumatteefi jirti. Isa guyyaa karaa goru qofa eegaa jirra malee Abiyyiin waa maraanuu deemee jira. Sini gala. Waa takka isinitti maan. Seera addunyaa kana keessatti mootummaan tokko yoo aangoo qabatu carratu isaa kennama. Abiyyiin Ahmad amma carraa isa dhumaa mokkoraa jira beeka. Amma maal fayyadame? Walgayii dheengaddaa irratti waan inni fayyadame agartanii? Ameerikaan maal gaafatte Abiyyi? Marii godhi filannoon kun hin ta'u. Filannoon Abiyyiin godhaa jiru maali? Caraqa ammoo maal jedhe filannoo Tigraay Abiyyiin beekamtii dhorkateemi. Filannoo TPLF'n goote. Jarri ammoo parsantii 98 tuqaa wayii mo'annee dhibbatti filatamne filannoo dimokiraasiiti jettee addunyaan dhayitee daawwattee filannoon sun geggeeffame. Yeroo irratti waan ta'eef dhaqanii daawwatan. Abiyyiin filannoon amma inni geggeessaa jiru maali? Filannoo caraqaadha. Caraqaa biraayyuu taree filannoo uummata Itoophiyaa bira fudhatama hin qabne, filannoo Awurooppaa bira fudhatama hin qabne, filannoo addunyaa bira fudhatama hin qabne, filannoo Ameerikaa biratti fudhatama hin qabne. Filannoon inni geggeessaa jiru caraq isa jedhee dheengadda Tigraayin Abiyyiin foggore san caraq mircaa godhaa jira jechuudha Abiyyiin Ahmad. Filannoon kun isa birattis addunyaa birattis dhageettiin qabu. Abiyyiin mootummaa Itoophiyaa hin jedhamu jechuudha. Tokko kana. Kanumaafuyyuu inni amma nam tokko wayita biyya bulchu carraatu isaa kennama. Har'a paarlaamaan Itoophiyaa manni maree bakka bu'oota biyyattii kuni parsantii wayii waan carraa isaa kennan na fakkaatan. Maali ka jedhu mee yoo dandeesse mokkori. Isa dhumaa irra jirtaa mokkori yookaan kararraa gortaa waan jedhu carraa tokko kennameef. Ajjeechaa inni nama ajjeesu. Ka callisee inni nama hidhu. Ka mana murtiitti baasanii nama ukkaamsan. Ka lamara arganiitu badhiisaa jiran. Maaliif dhiisan? Mee akkuma qabdetti ofii ilaallaa ja'anii jiran. Ka biraa ammoo isa dhumaa irratti maaltu ta'uudhaaf ta'e? Homatti akka Abiyyiin gara maraayyaalee milkaa'uu fi deemaan jiru. Qondaalli isaa bakka garaa garaatitti bakka akkasiititti amma inni uummata sobuudhaaf waan akkasii goone kuni mata akka isaan fayyadu. Kanaafi mootummaan kuni guyyaa takkatti qofa karaa gora. Oromoon achi booda maal ta'a? Kanan na yaaddeessa. Oromoon maaltu isa eeggataa jira? Nuti jarana ka yaaddaa jiru Abiyyii fi miti. Oromoon maaltu isa eeggataa jira? Uummanni Tigraay ijaaramaa jira. Waraana isaa leenjifataa jira. Addunyaalleen akka isin argitan kana dippiloomaasiidhaan Abiyyii jiisite. Har'a Abiyyiin maaliif uummata Amaaraa qabatee boota abboota keenyaatti deemna jedhee deema beeytani? Adaanechi Abeebee guyyaa har'aa maaliif boota abboota keenyaa taariik hin dhaqmaalleen jette beeytani? Uummata Amaaraa kana fixuu kutatan lafarra. Uummanni Amaaraa Abiyyii waliin dheengatta Geetaachoo Raddaa adda durummaadhaan rakkoo uummanni Amaaraa nurratti hojjete hin deebifnaa dhiiga uummata keenyaa irraa baafannaa abadan hin dhiifnu jedhee dhibbatti itti dhaadate dheengatta Geetaachoo haasaa isaa keessatti. Uummanni Amaaraa hoo maal godhaa jira? Itti ciccinee Abiyyiin Ahmad nama fedhe nu keessaa ajjeesu. Akkuma inni karaa faallaa jiru kana duuka dhaabannee wayyaanee yoo deebite nu nambistu. Waraanni adda bilisummaa Oromoo Shaabiyaan woboonis yoo biyya qabate nu nambisu. Nu carraan takkatti hin qabnu Abiyyiidha. Waan inni jedhe yaa Rabbi waan Rabbi jedhe jennee sujuunnee fi luka isaa qabannee wayyaaneen maantun akka nuti hin deebine Abiyyiin akkanuma Itoophiyaan baddee dhiistee rakkoo kennaa miti. Namni du'ee dhiisee rakkoo kennaa miti jedhanii Abiyyi waliin dhaabataa jiran. Abiyyiin marii isaa dheengadda geggeessa irratti walgayii ariifachiisaa bilchiginnaan paartiin badhaadhinaa jedhan kun waamee maal himatan beeytanii? Ameerikaan wanni isiin nurra duultuuf galaana diimaa jedhan. Ameerikaan galaana diimaa kaleessatti fayyadamaa jirti. Itoophiyaan har'a galaana diimaa sadarkaa galaana diimaa geessee galaana diimaa fayyadamuudhaaf Ameerikaan waa jetti.
Kuni maal agarsiisa? Abiyyiin Ahmad kararraa goraa jira jechuudha. Akkamitti kararraa goraa jira? Ameerikaan carraan isiin isaa kennite tokko mariidha. Lammaffaa ammoo waraanni Shaabiyaa Tigraay keessa haa ba'uudha. Nyaanni wanti adda addaa uummata Tigraay karaan akka hin geeffamneef godhame kun haa banamuudha. Kanarratti waan takka gadi taa'ee mari'anne bilisiginnaa. Ameerikaanoo kana amma illiikii keessa galchaa deemanii jiru. Ameerikaalleen Itoophiyaadhaan xiiqii qabataatuma itti fuftii jechuudha amma booda. Waan isaan gaafatanii dhiyeessaniif tokkollee hojiitti ni Itoophiyaan. Inumaayyuu lafaayyuu kaasanii ittuu mari'an. Faallaa maal jedhan? Laga Naayil galaana diimaa irratti rakkoo saniif itoo Ameerikaan akkana nuun jedhaa jirti ka jedhu waan akkasiisan waa'ee Ameerikaan gaafate dhiisanii. Kanaaf Abiyyiin Ahmad osooma fedhellee ta'e yakka addunyaatiin gaafatamuun isaan oolu. Criminal world isa jedhamu san mootummoota addunyaa biratti murteen kun irratti dabruudhaaf deema jechuu Itoophiyaa, Awurooppaa fi Ameerikaan. Kanaafuu Abiyyiin carraa kennee paarlaamaan Itoophiyaa. Manni maree bakka bu'oota Itoophiyaa Abiyyiidhaaf carraa kenne. Mee akkuma feetetti ajjeesi. Akkuma feetetti hidhi. Uma feetellee godhi yoo sii danda'ame uummanni kun si jala bule yaali jedhaniin. Uummanni bulaa hin jiru. Oromoonis ka danda'e akkuma isiniin jedhe bosona seenaa jira. Kun ammoo cal'isee taa'aa jira. Mariin eengadda Ameerikaa irratti waan tokko furmaata fidanii yaada furmaataatti dhufa jedhanii yaadan. Amma wanni ani isinitti himaa jiru jala sararee filannoon Abiyyiin Ahmad godhuudhaaf halkanii guyyaatti dhamaa jiru kuni ya caraqaa caraq mircaadha. Caraqaa caraq mircaa maalatti akkuma gaafa Abiyyiin Ahmad uummata Tigraay filannoo geggeessuudhaaf wayyaaneen juntaa amma inni jedhu kun TPLF filannoo geggeessan caraqaa caraq mircaadha beekamtiin qabu jedhe Abiyyiin. Ka isaallee ammoo addunyaatu beekamtii dhoorgate. Ummata Itoophiyaatu beekamtii dhoorgate. Paartilee siyaasaatu beekamtii dhoorgate. Caraqaa caraq mircaan Abiyyi isin fayyadu jechuudha. Caraqaa caraq mircaan indahum Abiyyi Ahmad balleessa. Kana qabadha. Ya caraqaa caraq mircaa Abiyyi haxafal. Wallaahi dhugaa isinitti maal. Mircaan amma Abiyyiin godhuu deemu isa balleessa. Akkamitti isa balleessa? Paartiin Inizeemaa Baalaadaraas. Warra Abiyyi waliin jiru kuni waa argachuuf deemaa jiran. Hamma tokkollee ta'u jarri kun garuu Abiyyi jala dabanii waa barbaadataa jiran. Intasaa akka'uuf abadan. Izeemaan irraa Adaamaa moo isarratti duula na filadhaa geggeessuudhaaf deemu. Oromiyaa keessatti paartileen siyaasaa Oromoo hundiidhaman Izeemaan Oromiyaa keessa deemee duula na filadhaa geggeessuu jammaraa jira jechuudha. Kanaafi filannoon Abiyyiin Ahmad godhu beekamtiin qabu. Caraqaa caraq mircaa Tigraay hin jedhe san godhaa jira jechuudha. Caraqaa caraq mircaa jechuun mircaa iddoo tokkotti Itoophiyaa guutuu hammatee miti kun. Filannoo Itoophiyaa guutuu hammatee miti. Uummata meeqa jedhaa jiran beektanii amma fi filannoon guyyaan kalaa'e nama miiliyoona 45 akkas jedhan. 115 keessa. Baay'ee bumeetu uummanni kun marti. Kanaafi Abiyyiin Ahmad caraqaa caraq mircaan inni godhu isan fayyadu. Kanaafi Ameerikaan, Awurooppaan waa'ee galaana diimaa isaan jedhanii Itoophiyaan ittiin foggoran. Ka isaan har'a guyyaa har'aa hiriira irratti bayanii ayin barkakim isiniif hin jilbiiffannu isiniif gadi hin jennu taarika qabna kaleessas isin biyya taarika hin qabne waa'ee biyya keenyaa irraa dubbattu nuti biyya taarika qabdu. Ahuriin deebifnee taarika keennan hojjannaa wanti isin fiddan takka illee hin jiru ka jedhu dhaadannoo dhageessisaa turan har'a. Kun ammoo Ameerikaa daranuu hammeessaa jechuudha. Ameerikaalleen bakka ufiitiif qabsoofte amma isinitti himaa. Ameerikaalleen mirga isiitii fi bootaa isiitiif qabsoofte. Abiyyiin Ahmad Ameerikaa dura akkana dhaabachuun Ruusiyaa fi Chaayinaan inni jedhu sun homaa isaan gootu kana qabadha. Osoo biraayyuu dhaabatte jarri kun har'a bira dhaabataayyuu hin jiranii beeka. Odoo birumaa dhaabatte Ameerikaa Ruusiyaa fi Chaayinaan Itoophiyaadhaaf homa takka godhuu hin dandeessu. Tokkoffaa har'a Itoophiyaan akka jarri jedhan san tokkummaan hin jiru. Uummanni akka isin argitan sanitti bilbiltanii yoo biyya keessa hubattan rakkoo jiru har'a xaa'ooyyuu argachuu hin dandeenye uummanni xaa'oommaan dhabamaa jira. Wanti marti biyyi teene sun alarraa argatte. Itoophiyaan, Awurooppaan, Ameerikaan qoqqophii diinagdee akka birriin takkan arganne amma isa dhumaa irratti waan takka waan isinitti himu jira. Wanti tokko maaltu jira beektanii? Wanti isinii himu waan ajaa'ibaa. Mootummaan Faransaa kanaan dura Lammaa Magarsaa gara Faransaa dhufee meeshaa waraanaa jeettii 18 xayyaarota lolaa diroonii lolaa meeshaalee garaagaraa ka teknoolojii haarawaan guutame kiiloomeetira 100 akkasii waa rukutuu danda'u kana Ameerikaa Faransaayii fi Lammaa Magarsaa dhufee waan san walii galeeni mootummaan Itoophiyaa waan kana bitachuudhaaf meeshaa kana walii mallatteessanii walii galtee godhanii turan.
jeetti kanaan dura lammaan magarsaa dhaqee Faransaa waliin haasa'ee meeshaa waraana abiyyiidhaa galchee Masriin gara feetee yoo dhufti rakkoon qabu ka jedhaa turan san yoo yaadattan hin yaadattan jedhee yaada meeshaan sun tokkochi Itoophiyaadhaaf hin gurguramne guyyaa kaleessaa ambaasiin mootummaan Faransaa ibsa baasee jira meeshaalee Itoophiyaadhaan walii galan baatii 5 dura tureera bara Masriidhaaf gaafa san abiyyiin Masriif ta'ee waan ta'e mooji lammaan magarsaa dhufee waan san ummanni marti Facebook irra oofaa turtan meeshaan sun tokkochi Itoophiyaatti hin kennamne tokkochi amma kuna waan jette Faransaan meeshaa kanan kennu ammatti akka biyyi tasgabbooftutti meeshaan takkallee ka Itoophiyaadhaaf kennamu hin jiru ka jedhu uf duuba irraa deeffatan jechuu ilaalame amma booda Itoophiyaatti meeshaan hin gurguramu sheekalee ilaalame meeshaan akkasitti nuti kanaan dura biyyiin qophaa'ee jenneetiniin fakkeessaa turre sun tokkochi hin jiru Itoophiyaa keessa tokkochi kunoo Faransaan uf duuba deebitee jirti jechuudha kuni maal agarsiisa addunyaan akkaataa itti deemtu qabdi anamma akka kiyyatti jala sararee isinitti himaa abiyyiin kararraa goree jettanii madaaluu dandeessan caraq mircaa jedhanii ka jarri dishtaagina axintee oyi fiqir taffaa amma sirbii isaanii kanuma ta'e fiqir taffaa dishtaagina sirbuma kana bananii bakka badhaadhina geggeessanitti hudduma kana akkana godhan eddoo maratti filannoo goona jedhanii gadi ba'anii dishtaagina banataniituma hudduu isaanii dish kanuma wanni isaanii miti jiran saniin gara kaanitti caraq mircaa ka amma bilxiginnaan godhaa jirtu abadan fudhatama takkaayyuun qabu hundahum rakkoo caalatti jabeessaa jedhaa ayyuan akkuma kanaan dura isiniin jedhaa ture hin geggeeffamu ammas qabadha caraq mircaan kun hin geggeeffamu beekamtis hin qabu Awurooppaa fi Ameerikaa biratti ambaasaadar Diinaa Muftii waan jedheen dhageenye addunyaan mootummoonni addunyaa namni jaha gara dhufee filannoo kan akka taazzabuuf gaafii nu dhiyeessanii jiranii jira Awurooppaan asumatti gargalchitee wanni jedhame sun kijiba nam tokkollee garas deemee mircaa san irratti hin dhiyeessamu Ameerikaan dubbiin sun marti kijiba harkaa ta'e jechuudha caraq mircaan akkuma wayyaanee hin fayyadne abiyyiis hin fayyadu jechuudha filannoo nama godhamaa jiru caraq ya abiyyim ya Itoophiyaa ma itakme isinii galee asitti waan takka waan isinii dabalu jira kawaayee meeshaa waraanaa Itoophiyaan Faransaa irraa fudhattee kanaan dura jedhanii kijiba oofaa jiran sun tokkochi hin fuudhamne Faransaa miidiyaa jala dhaqa laalaa barreeffama san ammatti wanni isinii kennin hin jiru ka jedhuuf duuba deeffamee jira sunillee tokko kunis ammallee abiyyiin salphina guddaa itti deemaa jira jechuudha meeshaa waraanaatu harkaan qabu namichi China Ruusiyaa irraallee wanni galu takka illee jiru kanallee Ameerikaa yoona Ruusiyaa waliin haasa'u jirti yoona China Ameerikaan jarana bootaa ufiitiif gadi hin jettuun beeytaniini China fi Ruusiyaa isinarra faarsitan tana Joo Baayiden yoona waliin haasa'e waa maraa xumure hin zuurina Itoophiyaa har'a diqqaa guddaan jibbe kana yoona takkan gootuufi yooma ta'eeyyuu akka abiyyiin qilee seenu gooti malee Raashiyaa fi Chaayinaan Itoophiyaa waa gooti jettanii yaadina abadan hin balleessiti abiyyi ma balleessiti jedha malee hin fayyaddi jettanii yaadina gowwomina gowwummaan akkana isin miiti jiran gowwummaan akkana isin miiti asirratti waan takka wanni an dabalu asirratti wanti an dabalu maali beeytu ummata Amaaraa jechuudha har'a Ameerikaan abiyyi Ahmad nama ajjeesin lola Eertiraa Tigraay keessaa baasi gadi taa'ii marii godhii jettee malee Itoophiyaadhaan waan biraa jetteeni Ameerikaan jiran filannoo kana filannoo sobaan godhini paartileen siyaasaa keessatti hirmaatan godhii jetteen kun dubbii dhugaati moo dhugaa miti dubbii dhugaati namni rabbi dhugaasi dubbachiise fudhadhu takka kana ummanni Amaaraa maal jedhaa jira biltsiginnaan maal jedhaa jirti Amaara keessaa Izeemaa fi Baalaadaras warri har'a jibbaa Oromoo fi jibbaa hayyoota kennaa jibbaa Hacaaluutii irraa kaka'e jibbaa Jawaar Muhammad irraa kaka'e waan Ameerikaan jirtu kana fudhachuu dide maaltu isaan mudachuudhaaf deema beeytanii guyyaan tokkon dhufa guyyaan nuti waraana Shaabiyaa naannoo Amaaraa keessa seensifnee akka Tigraay taate kana goonuun dhufa ammas Oromoonis gaafa taraan kenna balaa taraa dabar gaafa akka akkuma har'a ummata Tigraay duguugamaa jiru ummanni Amaaraa addunyaan waa Itoophiyaa keessa galuu hin jirtu jedha kana nutis biyya biraa irraa seensifnee naannoo Amaaraa keessa duguugaa sanyii raawwachiisa addunyaa waa'ee kanaa keessa hin galtu jennee Ameerikaa dura dhaabbachuu falmuu dandeenya jechuudha bar gaafa taraan dhufe ummanni Amaaraa kun hin yaadanna fakkaate Ameerikaan silaa isaa nuuni fayyaddi osoo har'a abiyyiin kun fuula itti qayyarate eessa baqachuu deeman manni Amaaraa nutti ijechuu deeman addunyaan nutti hin siqinaa waa'ee ummata Itoophiyaan dubbatinaa wal ajjeefnee wal balleessinee wal gorraanee dubartii gudeennee daa'ima ajjeefnee
waan takkan dubbatina addunyaadhaan namni jedhu gaafa dhufee carraan kun uummata amaaraa irratti raawwatame addunyaa kanan gaafatama hundiisa uummanni amaaraa kun. Namni deebii kana na deebisuu danda'u hin jiru biltsiginnaa keessa. Har'a jibban Ameerikaa fi Awurooppaa illee gaafa akka tasaa ta'ee abiyyiin kun fuula jijjiiratee amaaratti dhukkee kaase. Awurooppaa maanuu callifta, Ameerikaa maanuu callifta, addunyaa maanuu callifta jechi jedhu kun hin dhufamoo hin dhufu. Yoo dhufees fudhataman qabu jechuudha. Gaafa Tigraay dhumu, gaafa Oromoon dhumu, gaafa Qimaanti dhumu, gaafa Agawoon dhumu, gaafa Walloo keessatti uummanni keenya duguugamu rakkoon takkallee hin jiru, ajjeesaa jirraa, gorra'aa jirraa, qaqqalaa jirraa, isin keessan galina waa'ee Itoophiyaa jedhaniini. Gaafa nuti ammoo carraa argannee akka jarri nu godhan kana Amaara goone. Nutis akkasuma jennaan jechuudha Ameerikaadha. Keessan galina. Amaara ajjeefne, gorraanee, qaqqallee facaafne, dhiiga jaraa dhuuyne, dubartii jaraa gudeenne, daa'ima jaraa jala ajjeefne, Awurooppaa fi Ameerikaa illee wanni isin hin galchuma jiru, us jedhaa achuma ta'a, mirga biyya keenya keessa seentanii sarbinama jennaan jechuudha. Yoo barbaanne Suudaanii finne Itoophiyaa ganna hinnee lolchiifne, yoo barbaanne biyya feene irraa finne waraana itti ganna hinnee ficcisiifne naannoo Amaaraa jechuudha. Awurooppaa fi Ameerikaa wayita dhufanii dubbatan isin hin dubbatina. Waa'ee Itoophiyaa keessan galchu. Itoophiyaa hageree, Itoophiyaa tigdam. Akkanuma jennaa jechuun illee afaanuma isin har'a faarsisan kanaan Itoophiyaa faarsaa uummata Amaaraa machal goonaa jechuudha. Kana beekutu jira. Kana fakkaruu qaba. Hogganaan har'a qondaala mootummaa tokko ta'ee qabaa kan na dhiisaa jedhu kuni kana yaadu sirra jiraata. Carraan har'a uummata Tigraay mudate, uummata keenya uummata Walloo mudate, uummata keenya uummata Wallaggaa mudate kun boryoo uummata Amaaraa mudate qarqaarsa addunyaa barbaaduun isinirra hin jiru jechuudha. Akkuma qabdaniin akkuma har'a uummata wata godhaa jirtan addunyaan lakkaa jiran araara buusa. Waliin ajjeesina. Dubartii teessan hin gudeedina. Daa'ima keessan hin gudeedina. Ijoollee keessan hin gudeedina. Addunyaan kana gaafatte. Isaan ammoo kana dhiisanii maal jedhan? Galaana diimaadhaaf addunyaan nu qabdee jedhan. Kanaaf uummanni Amaaraa waan kanan irraanfate na fakkaatee waa takka ammoo wanni ammaa jedhan oola gala. Wanni ammaa oola gala. Ati amma waan tokko badii tokko yoo namarra hojjette duraaniin turaa beeytani. Wallaahi isinitti maal waan ajaa'ibaati bara. Duraayyoo ati nama tokko miitee sharrii dalaydee yookaan nama tokko irratti miidhaa wayii goote rabbiin waan san sii dhedheeressa. Yeroo dheeraafaa booda wanni sun sirraa mul'achuu danda'a. Amma oolteen bultu dubbiin amma. Qabadhaa jiran. Miidhamni har'a Tigraay irra gahu kuni osoo ooleen bulin naannoo Amaaraa keessa jalqabaa eeggadha. Qabadhaa waan kana. Oromoon har'as taanaan du'a Tigraay Oromoon gammachuu qabu takka illee hin jiru. Oromoon sammuu qabu jechuudha. Juntaa yoo ta'e Dabratsiyooniin Geetaachoo Raddaa Suyyuun Masfiin Geetaachoo Asaffaa warra uummata keenya fixe kanneen rakkoon qabu garuu uummanni miskiinni du'aa jiru. Dubartiin miskiinni gudeedamtu. Ijoolleen daa'imman ajjeefamtu. Wallaahi Oromoon kana keessa hin jiru. Takka Oromoon jaalala qabu jiru garuu uummanni Amaaraa muuziqaa banatanii zafanii itti dhiichisaa jiru. Guyyaan hin dhufa ammoo ooleen bulu. Wanni har'a Tigraay irratti dalagame naannoo Amaaraa irratti dalagamuudhaaf deema. Gaafa san Awurooppaan keessan galtu, Ameerikaan keessan galtu, nutis akkuma kana Chaayinaa footoo Chaayinaa maxxansaa, footoo Raashiyaa maxxansaa dhukkee itti kaafna jechuudha Amaaraa lafarraa. Dhukkee. Harkatu harka dhiqaa mire. Tanuma wanni jirtu. Wanni jiru kanuma Itoophiyaa keessa wanti dhufuudhaaf deemu. Kanaafi addunyaan ka jette tasgabbii buusaa nagaa buusaadha malee akka uummanni Amaaraa osoo akkanatti ilma namaa ajjeesanii lukaan qilee gadhiitan. Argaan turre. Cakkaanyi isinirraa baranne akkaataa itti nama ajjeesan isinirraa baranne wanni godhuu dandeenyu hin jiru jedhanii janaaza uummata Tigraay kana qilee wayita gagguuran argaa turre jakeennan jechuudha. Dubartii gudeedeen Bismaara keessatti guuran argaa turre jechuudha. Addunyaan viidiyoodhaan BBC. Kana mara bareedaatti jabaadhu Abiyyi Ahmad jedhaan uummanni Amaaraa. Abbichuu sifaana jirraa haizoo jedhaan uummanni Amaaraa. Maaliif? Geetaachoo irraa rakkoo qabdammoo uummata Tigraay guutu. Dabratsiyoon irraa rakkoo qabdammoo uummata Tigraay guutu. Kanaafi wanti kun hin fayyadu. Warra har'a aangoo harkaa qabu aangoon harkaa dhumataa bara. Mangistuu waggaa 17 uummata fixee baadimmee irratti uummata miiliyoona meeqa xarage gadi dhiisee biyyaa deeme. Har'a Abiyyiin Ahmadis aangoo irraa bu'uun isaan oolu turii dafi. Yoom akka ta'e rabbitu beeka. Hin bulaantu turaan akka kiyyatti Abiyyiin umrii baay'een qabu kana booda. Isa dhumaa irratti hiriirri inni Finfinnee irra waame 0 bu'aa takka kan argamsiisu. Bu'aa takka. Bu'aa takka. Yoo har'a addunyaan irra waan inni godhu mara illikii keessa seentee morka keessa seentee itti deemti malee waan amma hiriira inni baase kana Ameerikaa inni balaaleffata kana addunyaan takkattiin ittiin gammaddu warra. Waa'ee Ameerikaan beekan. Ameerikaan Itoophiyaadhaaf maal akka taate addunyaa maratu beekaa jechuudha. Kanaafi daawwattoonni keenya jaalatamoon kabajamoon galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha.
warra gammaatitti nufaana turtan akkasuma hiriirri waamamee jira Awurooppaa Ameerikaa magaalota garagaraa keessatti kalas hiriira kanarratti illee gara fuulduraatti inshallah deebinee yaada kenna irraa dubbannu ta'a. Ummanni Oromoo biyya keessa jirtan gara hidhannootitti deema. Hidhadhaa bosona seenaa leenjii fudhaa saba keessan Oromoodhaaf